kaayyooti kan nuti isin biraan geenyu hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyaaf jaalala isiniif hawwineeti kan nuti jirru marreegaa yeroo kanarraa kaafnee akkuma beekamu keessummoota garaagaraa isin biraan ga'uudhaan mudannoo fi muuxannoo isaanii kan isinii qoodan hedduu isaanii gaha affeerrannee isin wajjiniin wal barsiisaati kan nuti turre har'as immoo keessummaa qabadheetiin jira keessummaan keenyas aartistiidha. Sirboota baay'ee dhama qabeessa ta'an hedduu isin biraan ga'uudhaan akkasumas immoo hojii aartii keessatti immoo waggoota 20 oliif kan turteedha. Eenyu laata isa jedhuuf egaa walitti kan deebinu ta'a jechuudha. Isin sagantaa keenya keessatti oomishaa fi tajaajila keessan beeksifachuu warra barbaadan bilbiltanii barreessitanii nu wajjiniin wal arguu ni dandeessu. Qofaa keenya siin jirru ispoonsoroonni keenya immoo dhaabbata daldala buna qarcaanshee sadarkaa pilaatiiniimiitiin ispoonsara keenyadha. Guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu keessattuu hojii oomisha bunaa irratti xiyyeeffatanii kan hojjechaa jiran akkasumas immoo biyyoota 24 olitti buna qulqulluu fi sadarkaa isaa eeggate kan maqaa biyyaa ol kaasuu danda'u gara biyyoota alaatti erguudhaan dhaabbata beekamu dhaabbata kana malees immoo aantummaa uummataatiin egaa galateeffatamee jirudha dhaabbanni kun jechuudha. Guddisnee isaaniin galateeffanna. Gama biraatiin immoo baankiin Awaash baankiin keessan ispoonsara pilaatiiniimiiti guddisneeti kan nuti isaaniin galateeffannu. Baankiin keessan diinqa keessanitti kottaa fayyadamaa isiniin jechaati kan isaan jiranii isaaniinis guddisneeti kan nuti galateeffannu. Egaa weellistuun keenya kan hojii aartii keessatti waggaa 20 ol turte eenyudha laata isa jedhuuf ergaawwan ispoonsaroota keenyaa hordofne kan walitti deebinu ta'a. Turtiin keessan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyoo wajjin haa ta'u isiniin jennaa. Qophii kana beeksisaa kan isin wajjiniin turu ani Nasraa Sharifii gama ogummaa kaameeraatiin immoo Yiliqaal Aantana akkasumas immoo Firaa Hawaas waliin ta'uudhaan jirra. Gama ogummaa teeknikaatiinis isaanumadha. Suur sagalee gulaalanii kan isin biraan gaanus jechuudha. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u faana tura. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadaarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan qarcaanshee tireeding anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee tireeding yeroo duraatiif biyya keenyatti teeknooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee tireeding yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee tireeding yeroo duraatiif bu'aa ce'ee fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee tireeding. Qarcaanshee tireeding. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajilu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi imeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana uummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sararri qunnamtii maamilootaa keenya diizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kafaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Ergaawwan ispoonsaroota keenyaa hordofnee walitti deebineeti kan nuti jirru kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaan keenyas egaa kunoo asitti argamteeti kan isheen jirtu weellistuu Bishiriyaa baga nagaadhaan dhufte. Amiin baga nagaan nu eegdan. Bishiriyaan egaa hojii aartii keessatti waggaa hedduu akka turtee jirtu. Hojiiwwan kan kee immoo hojii qabeessa ta'an hedduu hawaasa keetiif gumaachiteeti kanatti jirtu. Egaa ardhammoo istuudiyoo keenyatti argamteeti kanatti jirtu. Bishiriyaan guyyaa jalqabaa
gaafa hojii aartii kana jalqabdu akkamitti yaadatti isa jedhurraa haa jalqabnu. Waan rakkoon qabu. Egaa mana barumsaatti kanan jalqabe sirba jechuudha. Kutaa afuraffaan baradha yeroo sirba jalqabu nan yaadadha. Barattootaaf kanan bahee sirbu. Sirbu moo yaadattu sammuu kee keessa jiru kanatti sirbitu. Irra caalaa kan yaadadhu immoo sirba Sittiinaati Burtukaanii miti hadhaadha. Isaan sirba. Isaanin jalqabe sirba. Yeroo jalqabaatiif sanaan mana barumsaa keessatti jechuudha. Tole Burtukaanii miti hadhaadhaa gaa Sittiinaa Abbaaduulaa kan ittiin beekamtudha. Kan keetiin immoo sagalee keetiin tu dhageenyu uumame. Egaa akkuma jette Burtukaanii miti hadhaadhaan sirba Sittiinaati. Sirba baay'ee jaallatamaa. Irra caalaa sirbi Jimmaa kan beekamus sirba Burtukaanii miti hadhaadhaan sirba Sittiinaatiin. Anis isumaan jalqabe jechaadha. Burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti marraachadha. Burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti marraachadha. Burtukaanii kuusaa itti tapha Burtukaanii murtee balleessini. Burtukaanii gororri kee damma Burtukaanii tuftee balleessini. Burtukaanii miti hadhaadha kun jaalala miti marraachadha. Baay'ee namatti tola. Egaa sirba keessatti waan baay'eedha kanatti dhageessu. Aartii sirbaa keessatti jaalalas, gaddas, gammachuus achi keessatti kan itti ibsani. Waan itti jaalala ibsan jechuudha. Baay'ee namatti tola. Sagaleen keessi egaa bareedaadha. Egaa sirboota baay'ee hojjettee jirta. Bishiriyaanii danuun jira, washiin jira, qallaa kooyaa balashaashiin jira, akkasumas immoo Habibee Tufaan jira. Sirboota baay'ee hojjettee jirta. Mee sirboota kana keessaa immoo Bishiriyaan isa kamtu si dhamaase yookaan isa kamtu yeroo dheeraa sitti fudhate kana keessaa immoo isa kamtu si mararaa tunsiin jedhe maal jetta? Egaa sirba jechuun akkuma daa'ima keetiiti. Daa'ima kee keessaa immoo wanta filattu hin jiru. Sirba koo hundayyuu nan jaalladha. Isa si dhamaase kan jettuuf immoo danuudha kan yeroo baay'ee natti fudhate. Jalqabas waan ta'eef kiliippii koo jalqabaa waan ta'eef yeroo dheeraadha kan inni natti fudhate. Yeroo dheeraa sitti fudhateeti kan jiru. Danuun dhugaatti sirba hawaasa keetiin yeroo jalqabaattiin wal barteedha. Sirbas baay'ee bareedaa ta'eedha. Sagaleedhaan haa jennu guyyaan egaa guyyaa bashannanaati Bishiriyaa. Nasraanis callisteetu mamcaa kana ilaalta kanaan jenne. Ati na waliin sirbi kaa. Rakkoon qaba. Sagalee gaarii Jalaan qaba. Shaggaa koo yeroo si dhabuu natti dukkana guluu fi barreessi kaaduu dafii kottuna. Akka ija wiirtuu kootii taas ilaala keessi keessa beekaa sila yoo mul'ala egaa sila yoo mul'ala. Danuu yaadina michuu koo dafii weekoo tola argina. Baay'ee namatti tola. Sirbi kun akkam egaa yeroo dheeraas akkasitti fudhatee jiru naa kaasteetti kanatti jirtu. Sirba sittiin hawaasa keetiin ittiin ol bartee baay'ee bareedaa ta'e nama baay'ee biratti illee jaallatamudha sirbi kuni. Egaa yeroo sirboota washii akkasumas kana dura sirboota kaanis hojjettu uffannaadhaan ol qabatee uffannaa aadaatiin ol qabatee egaa Jimmatti atis dhalooteen kees guddinni kees Jimmadha waan ta'eef uffannaa achi jiru hin beektaa. Aadaansaa dhufaa darbaa walitti daddarbaa dhufee yawwana ga'ee jira. Atis uffannaa aadaadhuma Jimmaa uffatteerta ammayyuu. Anis uffatuma Jimmaati kan inni uffadhee jiru. Hankee kuula diimaati. Hankoomma akkuma argaa jiran kana magariisummaas inni qabaa. Yeroo cidhaatis immoo kan ittiin misirroon ittiin heerumaa turtedha. Akka yeroo ammaa kana veelloo maal kunis jedhamu. Kanaaf dhimma uffannaa aadaatiinis wal qabsiisnee waan tokko akka kaasnu barbaadeetan Bishiriyaanii. Hordoftoonni keenyas suuraadhaan ilaaluu danda'u. Sirba kee keessatti kanatti ittiin rifeensarra kaawwattee ittiin hojjetaa turtee dhimma jigseetiin ol qabatume jidduutti haa kaasnuti.
dhimma jikseetiin mee waan tokko kaasuuf jikseen sun tokkicha akka ta'edha kanan odeeffadhee jiru. Mee kanarratti maal nuun jetta? Dhugaadha. Jikseen sun kan muuziyeemii keessa jiru tokkichama. Waggaa baay'eedha kan itti fayyadamaa turre. Yeroon baandii shanan gibee keessa jirus isumaadha kan fayyadamaa turre. Dhiheenyas immoo deemee yeroon kiliippii hoshii hojjedhu isumaani kanan fayyadame. Baay'ee dulloomee jira beektaa. Wanti sun iddoo buusuunis hin danda'amne. Kanaan duras yeroon baandii shanan gibee keessa jiru yaallee turre ijoolluma keenya waliin hojjechuudhaaf wiigii fa'aa dhoofneetu naannessinee hodhinee haala hodhamee kan jiga hin taa'u beektaa akka jiksee isa sanaan nu ta'uu didee keessoo isaa waan inni ittiin hojjetame argachuu hin dandeenye. Nuyis yeroo sanatti ta'us garuu humna keenyaa oli. Nuyi miti kan waan sana hojjetee iddoo buusuu qabu silaayyuu kan yaadamuu qabu. Akkuma mootummaatti wanni sun yaadamee iddoo bu'uu qabaadha kan nan jedhu. Yaallee dadhabnee siin jechuufan tokkittiidha kan jirtu. Dhugaadha maaliif seete jiksee kana keessattuu baay'ee piroomoot gootee jirtaatis. Anis si'a tokko agarsiisa uffannaa aadaa hojjechaan ture. Jimmaan bakka bu'ee yeroo sanatti fayyadamaan ture jechuudha. Namni kamuyyuu Jimmaan beeksisuu gaafa barbaadu jiksee sanatu gaafatama. Jiksee sanatu uffatamaa ture jechuudha. Jiksee sana godaambaa keessa jira tokkittiidha kan jirtu. Jiksee sana fuudhamee siif laatama. Amma immoo gara dulloomuuttuu dhufeera waan ta'eef innumtu ituma gaafatame iyyuu hin argamu jedheetan kanan yaadu godaambaa keessa taa'ee jira waan ta'eef. Kanaafuyyuu namoonni industirii uffannaa aadaa keessatti jiran tariitii akkuma nu ammaan ifatu uffata kana uffannee dhalootaa dhalootatti darbaa dhufee ituu namoonni irratti hojjetan utuu xiyyeeffannoo qabaateeti tariitii darbaa dhufuu danda'a. Haala amma jiruun garuu jiksee dhumti godaambaa keessaa sun agarsiisaaf qofa keessummaan yeroo deemu ilaaluu qofa ta'eera jechuudha. Amma maasitti fakkaate xiyyeeffannoo akkuma jettee xiyyeeffannootti itti godhamuu dhabeeti malee amma wayyaan kun amma ooma dur jiru. Jikseen sunis ooma dur dhufee jennaan dhaloota irraa dhalootatti kan darbaa jiru jechaadha. Jikseen sun amma irraanfatameera. Akka aadaatti miti kan inni ilaalamaa jiru jechaadha. Amma akkuma wayyaa kana walii dabarsaa dhufnee jikseen sunis walii darbaa dhufuutu irra ture sila. Hin badu ture amma beektaa. Amma godaambaa keessa kan jirtu tokkittiidha. Inni nu dulloomee jira. Baasaniis namaan kennan. Ani yeroo sana xalayaa meeqa barreeffadhee tan kanan deemee godaambaatti baasisee ittiin hojjedhe jechaadha. Tokkittii qofaama kan jirtu. Isiin bannaan bade bakka aadaan sun jechaadha. Jikseen nuti sun inni irraanfatamaa jechaadha. Akkuma meeshaa biraa jechaadha. Ta'uu hin qabu. Maaliif irratti hojjetamuu qaba. Akkuma duree otu gaafatame warroonni gurguddaan jiru amma namni Jimmaa buleeyyiin waan jiranuuf jarris gaafatamanii akkaataa dur ittiin hojjetame sana irraa barreeffatanii hojjetamuun hin danda'ama jechaadha. Xiyyeeffannoon ittiin godhamne. Dhugaadha. Bishiriyaan waan baaldhaadha kanatti kaastee jirtu. Keessattuu amma waan tokkodha kan nuti ilaallu suuraadhaan hordoftoonni keenya ilaaluu danda'u. Suuraawwan tokko tokko namoonni keessaan illee naaf ergaa turan jiru karaa feesbuukiitiin. Namoonni suuraawwan kana egaa godaambaa keessaa isa ta'u iddoo garaagaraatti argatanii yeroo garaagaraatti poost godhan jiru feesbuukii irratti jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka Marzuuk Hasan fa'aa jechuudha. Baay'ee galateeffachuun hin barbaada. Waan si ajaa'ibu qaroomina yeroo sana ilaalla jechuudha. Suuraawwan amma hordoftoonni keenya ilaalaa jiran kanarratti qaroominni yeroo sana Jimmaan qabdu kan baay'ee si ajaa'ibsiisudha. Uffannaadhaan ol qabatee amma kan ilaallu uffannaa amma harka qullaa godhanii asirratti hidhatamee uffannaa Hararii akka Hararii fi naannoo Booranaa akkaataa sanaan macallee asirratti kaawwatanii kan mul'atu kun qaroomina bara 1885 hanga 1888 akka lakkoofsa Awurooppaatti magaalaa Jimmaatti naannaa Jimmaatti uffatamaa turedha jechuudha. Yeroo sana qaroomina akkanaatu jira ture. Sana dhalootaa dhalootatti dabarsaa dhufuu dadhabuun kun mataan isaatu tariitii wantoonni kun akka isaan badaa deeman godheeti kan jiru. Gama kaaniin immoo kan keenyaa miti isa jedhu. Fakkeenyaaf yeroo amma uffannaa akkasiitu uffannee gadi baanee kun amma uffannaa Jimmaati jenne lakkii keenyaa miti. Lakkii kan saaniitii miti yookaan keessanii miti hanga jedhamuutti ga'ama jechuudha. Garuu immoo baroota sana keessa haala kanaan
dubartoonni yeroo sanaa ittiin faayamaati kan isaan turan. Dhugaadha. Jikseen kun beektaa amma isa godaanbaa keessa jiru qofaa miti yoo ilaaltee jiraatte. Anis FB irratti al tokko tokko nadlaala. Naa erganii turan iyyuu mucayyoon kun si fakkaatti jedhanii hodhaansaa adda adda. Dhugaadha. Ol bahee jechuun inni gadi gombifamu sun ol gombifamee kan mul'atu jira. Hordoftoonni keenyas ilaalaa jiru. Isa kan fakkaatu waan babbareedaa ture. Waan irraanfatamuu hin qabne wanti kun aadaa guddaadha, aadaa Jimmaati. Akkam akka godhamu hin beeku amma gaa xiyyeeffannoon itti kennamee wanni sun akkaataan itti hojjetamee akka haaraatti dhiyaatu yaadamuutu irra jiraan jedhan. Warra aartii hojjetan qofaa miti. Aadaan warra aartii hojjetu qofaa miti. Kan calanqisiifamuu qabu. Abbaan qabeenyaas gahee isaa bahuu qaba. Mootummaanis akkasuma gargaaruu qaba. Aadaan sun badee hafuu hin qabu jedhaan. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaani guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coobni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash Mudaayitti qusadhaa. Baankii Awaash. Dhugaadha. Bishriyaan keessattuu namoonni uffannaa aadaa irratti xiyyeeffatanii hojjetaa jiran, namoonni biiroo aadaaf turizimii keessa jiran dhimmoota aadaatiin wal qabatee irra caalaa immoo dhimmi naannaa Jimmaa yookaan immoo aadaan kun aadaa Oromooti. Deemee deemee kan Jimmaayyuu haa ta'u deemee gaafa iddoo tokkotti mul'atu kan Oromiyaa fi kan Oromooti jechuudha. Kanaafuyyuu kanarratti xiyyeeffannoo guddaadha kan inni barbaadu waan ta'eef yaaliin garaagaraa godhama akka ture atis kaasteetti kanatti jirtu si'a tokko si'a lama dha'uudhaaf yaaluun ni danda'ama. Haa ta'u malee yeroo sana jalaa ta'uu fi dhiisuu danda'a. Irra deddeebi'amee yaalame akkamitti isa jedhu sana biratu ga'ame wanti kun dhalootatti darbee gaariidha kan nuti jennu. Egaa qaroominni yeroo sana ture dubartoonni haala kamiin of miidhagsaa akka turan akkuma amma hordoftoonni keenya suuraadhaanis hordofaa turan waan ta'eef namoonni kanarratti gaa akka biiroo aadaaf turizimiitiinis haa ta'u xiyyeeffannoo guddaa barbaada. Kan amma Bishriyaan kaastes kanumadha. Kan Godaanbaa keessa jiru kun baduuf deema. Maaliif amma silaatu jiraate anis nan kaadhaa atis hin kaatta. Deemee aadaa keenya kan ittiin calaqqisiifannu waan ta'eef jikseen kun immoo wanta tokkotuun hin jedhin biraan darbu. Jikseen kun maalirraa hojjetame? Yeroo baay'ee namoonni hin dhiban maalirraa hojjetame? Maalidha? Jedhanii gaaffii kaasu. Akkan silasitti meeqa nuyis wiigii irraa hojjenna jenneeti akkana dhodhoofnee guduunfinee marree yeroo jennu nu jalaa jika kana siin jedha. Waan jarri keessa kaa'anu sanatu naa galuu didaan beektaa akka dhaabbatu jechuudha. Jiksee argiteettamti hin dhaabbata inni ol garagalaanis inni gadi garagalaanis yeroo keessu sirrii uumatti taa'a malee hin jigu. Dabbasaarraa kan inni hojjetame malee wiigii irraa miti. Yeroo sana wiigiin hin beekamu. Dabbasaarraa kan inni hojjetame. Dhugaadha Bishriyaanii anis maalan odeeffadhee ture beektaa. Egaa hordoftoonni keenyas kan mana isaanii ta'anii hordofaa jiran akka hubataniidhaaf wantoota odeeffannoo achirraa arganne keessaa jechuudha. Jikseen kun atis kan kaattee jirtu kun kan mul'ataa jiru kun rifeensa uumamaarraa akka ta'e yeroo sana yeroo mootii Abbaa Jifaar sana daa'imni tokko yeroo dhalattu yeroodhuma rifeensi biqilee aadamurraa jalqaberraa kaasee walitti qabamaa dhufee hanga gaafa heerumaaf qaqqabdutti walitti qabamee gaafa heerumaaf guyyaan citu jikseen sun dhaamee gaafa guyyaa cidhasii kaattee baati kan jedhudha kan jiru.
yeroo sana gaa haati manaa mootolii yeroo sana uffachaa akka turan namoonni yeroo sana turanillee sanaan akka miidhagfamanii heerumaa turanidha. Waan ta'eef egaa rifeensi uumamaa yeroo ammaa akkasitti walitti qabame ittiin hojjennu jiraachuu baatus waan biraatiin yaaluun ni danda'ama. Garuu immoo sun kan isin amma ilaalaa jirtan kun rifeensa uumamaarraa akka ta'e odeeffannoo kana isaan biraan geenya gaa. Egaadha baay'ee gaariidha. Egaa amma immoo yoo jenne guyyaanis guyyaa bashannanaati waan ta'eef Bishriyaan akkasumatti teessee callisuun qabdu mitiire. Sirboota jiran keessaa egaa Habiibee Tufaan jira, Danuun jira, Washiin jira. Sirba tokko hordoftoota keenya biraan haa geenyu. Habiibee affeeruu laata? Washiitti hin deebina. Jimmii walirra waan deddeebi'eef burtukaanii jennee Danuu jennee amma immoo Habiibee jenna. Kanaaf Habiibee Tufaa. Habiibee Tufaa kana mee waa'ee sirba kana waan jettu qabda hatuun affeerii. Habiibee Tufaa kana egaa yedaluuf walaloo isaa kan naa kenne Simeedha. Simee Tufaa. Nama baay'ee cimaadha. Walaloon isaa baay'ee cimaadha. Yeroo barreessu yedaloonni hojjetu nama baay'eedha fi kan inni kenne weellistoota bebbeekamoodha. Sirba baay'ee ergaa guddaa qabudha waa'ee Finfinnee. Anis baay'een jaalladha ergicha. Kanaafuu isa kaan immoo sirbuma dhaggeeffadha jennuun hin danda'amu. Garuu sirba kana keessatti iddoo wayitti ni hiixattu. Maal ilaaluuf hiixattu? Gurbaan jaalladhe. Kanaaf mooraa keessaa baatanii immoo deebitanii immoo akkaataan itti farda yaabbatu ilaaltu. Baay'ee namatti tola. Kanaaf akkasumaan miti sagaleedhaan nu jetteetu hordoftoota keenyaaf feerra. Habiibee Tufaa silaa boorasaa qilleensa rakaachisaa boorasaa qilleensa rakaachisaa. Sodaadhee jaalala kee boodasaa bineensa na nyaachisaa boodasaa bineensa na nyaachisaa. Isa dhufa jedhee bakka beellamaatti dhaqee fiigee hin hafe narraa kunoo har'as beellama diigee. Kan wal jaalatu bakka beellamaa mokoleen kaata mormasi jalaa fudhatee raata. Egaa hordoftoota keenya affeerreetu Habiibee Tufaa nu affeerteetta nu affeeramaati walitti deebina hordoftoota keenya.
kottu gulufaa. Kiyyoo deemtee sookeetii si waliin jireenya feetii hora finfinnee loona baasii hurufa boombii tol dachaasii jeejee jedhi farda kee akka bebee tufaa shakkar keessa kottu gulufaa. Hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan OBN sagalee uummataa irratti sagantaa yeroo kaayyoo maltiimiidiyaa qopheessuudhaan kan isin biraan ga'udha. Weellistuu Bishiree Abbooshaa wajjiniin kan nuti jirru marree haala gaariidhaan egaa bashannanaa jirtu jenneeti kan nuti yaadnu. Bishiree amma immoo egaa Jimmi bunaan beekamti. Waa'ee bunaatiin wal qabsiisnee afoola baay'eetu jira. Egaa mee waan tokko haa jennuti daa'imummaa kee yookaan yeroo ijoollummaa keetiitii fi buna akkamitti yaadatti Bishiraanii yoo jenne immoo maaloo hin jetta? Egaa bunni aadaa Jimmaa akka ta'e isin beekama. Dura ciree nyaachuudhaan dura buna dhugama. Buna danfista dura ciree namni Finfinnees ta'e namni naannoo biraa jalqaba yeroo irra barraa ka'u cireedha kan inni hojjetatu. Jimmi garuu dursee buna dhaabbata. Barii kaanee barattoota akkuma beekamu buna obaasneeti kan gara mana barumsaa deemnu. Ollaa buna waamuu jira. Buna danfisuu jira. Ollaa deemtee waamtaa fiigichaan deemtee buna dhugaa. Fakkatu siila turina. Buna dhugaa dheebaluu buna dhugaa jettee waamtee buna sana buustee obaastee eebbisiistee jalqaba akka beekamu buna jabaa jedhameeti Jimmaan kan jalqabu. Qaawwaa jabaa. Qaawwaa jabaa. Qaawwaa jabaadha jettee yeroo ati qaawwaa jabaa jettee jabaastu abbaan du'aa godhu sun immoo Rabbi jabaadha malee qaawwaan jabaa miti jedheeti kan jalqabu. Akkuma beekamu abbaa Jifaarirraa kan bu'aa dhufe jechaadha. Maatiin keenyas akkanumatti kan nu eebbisu. Kanumaan jechaadha bunni Jimmaa gaa. Isa waa'ee buna waamuutiin ol qabatee garuu si biraan darbu'an. Assalamu alaikum iskaambari shakaalala akkaataa jiru kuttuu bari shakaalala akkaataa jiru keenu feebara shakaalala akkaataa jiru kuttuu bari shakaalala